baafatin dhaqe sirreessi jettee jira. Akkasumatti na xamadee gaafa ji'a lama caammaa sikkiina na jalaa mure namichi kun. Sikkiinaan caammaa na jalaa mure kazaan caammaa kiyya maa murte jennaan si uyyuu ganaa si muraa naan jedhe hin himadhe namicha biiroodhaan na fidetti jechuudha. Dallaala kiyyatti. Himannaan maal si godha naan jedheetumaan jallise yaada qaaqabataan qabu zimjee naan jedheetumaan narra. Ara maal lukkuba namichoon lukkubu yaada akkanumaan qaaqan malee. Namicho dallaala kiyyaatti himadhe jennaan ofirraa na bilookee yaada ijoolleen ta'in hundi sababuma soxxanii naan jedhe jechuudha. Amma gaafa amma wallollu kadhuma kana immoo tuyyuu saafartee ji'a lama turtee dhufte. Saafartee ji'a lama turtee dhufte beerran galgala achitti wal geettee bakka hanga sa'aatii halkan keessa sa'aatii ja'a fulakkaa wal gaaneetti ta'anii haasa'u beekta. Hanga isaan dhufanii achi yaa'anitti wannuma isaan nyaatan kan hin jalaa guuree sirreessaa mana sirreessaa maal jedha halkan dafeerraaf. Beerran tuni hanga isii saafarte kanallee dhufte achoo ta'anii manni akka gaafa ati jirtuutitti nutti toluu didee maal jedhee sarraatanyaan qulqulleessitu maal jedhaniin ofii garuuyyuu mana lama dalaginaan jettee deemte gaafa deemtu jechuudha. Mana masaanuu isiitii fi mana kiyya hojiin hin jiru yeroo tokko makna isaa godhiiti qulqulleessii goritti aarsi kazaan immoo tuyyuu mana namitti tanaa dalaginaan jettee deemte. Nama afur qaba. Kazaan mana sanii osuma dalaguyyuu sunillee beerranii manni qulqulloofne manni najaaya maal jedhanii jennaan namitti nama masaanuu isii ta'an bira dalagaa jiru tun dhuftee yoo laaltu manni qulqulluudha guyyarraa makna isaa godha guyyarraa sirreessa. Manni badaa miti manni uummata kan taate sababa sotti beerranii jette sagalee qabdeef isiidhaan sababa kiyya wallolanii kazaan gallaan si safarsiisanaan jette. Jennaan yoo nan barbaanne biiroon na deebisin jedheen isiin arrabsite jennaan hin beekta. Mana qollofattee deemte immoo yoo kifilii mucayyoo ofiitii fi kifilii ofiillee qolloftee deemte hammaama beerran duraan dhattullee. Qolloftee ka deemte kana beerran jalaa banuu diddee mucattiin jedhaniin. Ka'anaan hin banin jette kana isaan immoo tuyyuu ana kijibduu godhuudhaaf bani jedheeni qulfiitti kennee deemee jette qulfima fudhattee deemte kana. Masriidha beektaa qulfiitti kennee deemee jette kazaan qulfiitti hin kennine jette himte namittiin tuun immoo tuyyuu beerranitti. Achiin beerran illee itti aartee dhufuu diddee geessi. Kazaan si safarsiisa sababa kan kee godhanyoota xiyyaa wallolee. Ani waan an barbaanne biiroo na deebisin jedhan abadannaan jette amma mana kiyyatti afaan baratte mana kiyya waa hunda baratte birri guddaan akkaati dalagattu hin barbaadu. Yoo gabbaate birri guddaan dalagatta waan ta'eef naan jette. Achirra wallollee kazaan bakka biiroo na deebisannaa hin deebisotte namicha biirootitti illee dawwalee jennaan isiin mirga sirraa qaba abbaa feete si gurgurachuu dandeetti birree gafeeteetiin naan jedhe. Ndande chukuma ogaa kee lama koota aga fitte amma mana sarugaa lama fitte ogaa tokkoo fi ji'a kudhaan achi deema lama siyaa fedha fudhachuuf kontiraata ta'e ammoo kan hin barbaadu hin jenne ofiisiitis hin barbaadu jette malee bar mee bakka wannoo kun islaama mana ijaasa qabattee jirta waa'ee si gaafadheetu masiistanillee hojiin hojiraatti sitti deema qulqullina bichaa kanaan kan dhiyoo lidhaan hojiin baay'een dhufu Odoo nyaata dandeessi amma kumaa fi 1,700 farkaan qaba. Kan nyaata bichaa tokko kumaa fi 700 kan nyaata fi qulqullina hunda immoo manni basiisan 600 dhaabbifi alaa keessa iddoo hojii. Qulqullina akka sooloo si deebisee jira hin qabdaa biyya WhatsApp hin yaadu. WhatsApp keen hin qabu. Eeguu ammayyuu asirraa siistanii nan gaafadhaan jira hojiin onaan jette dhufta inshaallah. Inshaallah. Kisi ke mo silki ke akamu andong godan enyu si base masmar masmara fuki ya nudan ba fadde yani iqama ki la baste kita nyane si kama ki si baste iqama ki yani ba fadde ka isi tim ba faccu di anga musan bobas bulamin maka ke tanala sa blok go chu dande so nande goto ubate garu bitachu dande samat namni si iqama ki man ba fadde iqama ki yalla furadde tuman jalade minani yani kenu di de boletti na gafatani jenna Ini maaf ya, paspor tinggal sudah terjerat wajah tu, malas sih jauh berbadi. Amma lekro sino sih jawalan, belakang yang silent tinggal deh, akan cukup nih, charge fee dia akan berkati lekro sih jawalan sekarang sialan cepat sih.
هي بقركم بقى يعني عندنا تزوج الرجل جبته إن شاء الله نستري كافة وجهي نجلنا نستشي أي شيء إيش هذا إيش warra kaansileeshinii qabdan qulqullinaan kumaaf dhibba lama warri nyaata dandeessan immoo kumaaf dhibba sadii kumaaf dhibba afurii aayidii sinirraa hojjetama. Maaree miimmi amboo maali ani miimmi amboo kan jettu wayye maaree kanaan jettuna maala jechuu barbaade warri kana galuu barbaaddan warra kaansileeshinii qabdan ijoollee kaansileeshinii qabduun qabu takkitti dhufee kun mushidhaa dalagaa gechaa jira naan jette siistari kana dalagaatiin bareechatti naan jette. Takka kalecha dhufte kan kaansileeshinii jiddumatti ijoolleen raantu takka dura dhufanii mana ijaasaa keechaa baatee dhufte mindaa ishee guyyaa shanii dhiiste. Rabbi kan beeku garuu maal gootire kan mindaa guyyaa shan dhiistetiin kan garaana nyaate kaansileeshinii ishee guyyaa kudhaaf bichaatti yaalaa galchan laala odoo hojuma seerata illee isheen galchin kan isaan galchan hundi kan kafiidhaan waraqata irraa hojjetanii miti mee maal nagalchi mucaa wa'ii mindaa ishii dhorkatanii maal godhanii mindaa an dhoowwatan hundi ani immoo waan mindaa dhoowwatan irraa isa dubbachuu hin danda'u bara mindaa wal dhoowwatanii leebiroo ofiisitti daawwaluudha haadha koo gaaffiin qabaa nagalchi warra kaansileeshinii qabna kaansileeshinii qaba jedhaa maaloo أوكر بأم مساو الجداني مساو الجداني برجع دير ما خفيفة تأخذ تفرق المال ربي مساو الجداني سافر خلكات اليوم رومي نجاوا كيوسيفاتو نجاوا كيوسيفاتو كانوا لا تنيتي كبر دوغا كان كذا بتوت جرها دوغا كمي لكن دوبارتي نجاوا كذا غافي تو كم كبر سكافدو نشي أنا كان نجرب بيا بيروتو لبيكتي nama antumuree kontiraata kiyya xumuriira namni immoo naaf siif hojjedheera naan jedhe garuu viizaa fi tikeetii naa erguu dide kaza akkamiin ta'uun qabamee haaloo kunatti mini yoon nama biraatiin hojjechiise birrii koos nyaateera yoon nama biraatiin hojjechiise rakkoo biraa waan irraan uumu jira. Birrii maal kaffalte? Kaffallee kan viizaa fi tikeetii naan jedhe daldalaa wayiiti. Maqaan inni barbaadu kan seera biyya kanaatti maqaan namaan wannatti. Akkuma maqaa daawwiyyuu hin barbaanne iyyuu. Meeqa birrii meeqa si nyaata? 80 na kaffalchiise garuu ammatti kaza viizaa fi tikeetii siif hin erganaan jedhe hangammaa naan ergine asii immoo guyyaan na jalatti dhumachaa jira. Ishi kan viizaa tikeetii amma kuma 80 si kaffalchiise birrii Itoophiyaa moo? Afootti meeqa kaffalta siin jedhe? Kanuma kaffaltaa naan jedhe kan biraan kanumaan deemtaati filatamteetu naan jedhe wanti hundi sii xumurameera naan jedhe garuu akkumatti naaf hin ergine. Wanti hundi isaayyuu siif xumurameera naan jedhe garuu tikeettii fi viizaa naaf hin ergine. Kaansileeshinii akka inni didanii kaansileeshinii akka inni didanii biiroo siif hin namaleedhaan biiroo dhala nama akka addisitti si galchuu birrii xiqqaa si galchuu kan hojii argachuu dandeessa alloo ala. Biiroo kaansileeshinii ofirraa barkate. Wuddee waliigalaa keessa birrii meeqa waliigaltan ati? 80 naan jedhe. Kan tikeetitis kan viizaa moo tikeetis achi muratee dhufa si jedhe? Asuma si mursiisee si ergisiisaa filatamteetu naan jedhe. Malee viizit viizaadhaan miti si galee. Amma immoo erga wanta hunda isaa birrii isaas galchee fiiti immoo viizaa fi tikeetichi na erguu dide. Maal si jedhamu? Na jalaayyuu kaasuu dide. Yoodaan Saudi irraa Roomii nama fiddaaye, Joordaan irraa nama fiddaaye, Beerut irraa nama fiddaaye. Yoodaan jettan maadaamiin chanoo eeyyamamtuu taate ani viizaa siniin erga tikeetti sin xumuratee dhufa hoosanii jedhu lakkii jettu. Si jammar ijoolleen biyya kaan irraa dhuftan bara eegaas dhuftanii uma birriillee si kaffalchiise namni sun eegaas dhuftanii si kaffalchiisa malee wanni achi sin teechini si kaffalchiisu hin jiru. Tikeetti kan muratee dhufu si'i viizaa kan si ergu isaa wanti eegee kan si fudhatu si'i isaa si galee jira malee saniin booda si immoo waan olii galee xiqqoollee akka guddaa sirraa fudhata kan irraa raafuuf immoo maadaami viizaa irraa ani yoon birrii makanayyuu nyaatame kan daganaa yoon hojjechiisuu danda'e nan danda'a jechuu kooti wanta jira mitiree kaansil na gochuu hin danda'a birrii isaas nyaatee. Maal si ergee kaansil si godhuu paaspoortii kamicha siistam keessatti hin si jala karaa biraa kan ta'edha. Kanaaf gaaffii natti ta'e bar. Warri Dubaay kun nama uumamaarra maala. Gin waan tokko moo sirriitti beekamu waan biraan naa jettu malee si jammar ijoolleen biyya namaa turre kaffaluu sirra jiru. Indee dadhabuma fudhannaa hoo jedhan malee mucoon
hojjedhu naan hin jenne. Yamamtu dasheen. Ishi video kena ergi maal dandeessa nyaatamu qulqullina dandeessa. An kanu hojjeta munda saayuu nan danda'a garuu. Video waraabinaa ergi ani visa maadaam isin erga dhufta dura garuu paaspoortii kee sistama kee challaachisa. Naa ergi paaspoortii kee koppii. Tola. Tolo si deebisee jira shi. Maadaam ta'e yemmuu taana ani visa si fadarga. Lammata immoo deebi'ii too maqaan isa keetti ofii keetti murattee dhufte birri namatti galchitu hin jiru. Birri sirraa fudhatu hin jiru. Amma fakkeenyaaf yoon madaamiin kummoo tikkeettii kutuu siifin kutu yoo naan jette anumti yoon kute birrii meeqaan kutuu danda'a si hangachi Dubaay irraa gara Beerut irraa gara Dubaay. Doolara meeqa Beerut irraa gara Dubaay goobii godhe laallata. Birrii xiqqaadha fuudhanii giraama doolara meeqa 300 nama jaala. Anuun beeku isa kana. Inna kanaafuu Itoophiyaa irraa karaa Beerut irraa gara Dubaay si murattee dhufte an akkasuma godha gisee kamuu. Ijoolleen Joordaan irraa illee Beerut irraa illee Saawud irraa illee tikkeettii ofii keetiin murattanii dhuftu viizaa sinii fadarga wammallee yoo kafachiisne ta'e ija sanas ga'anii lammi maadaam irraa illee fudhanne rabbiif jennee illee sinii dhiisuu dandeenya yoo maadaamiin birrii gaarii nu kaffaltu jiraatte 200 jechuun doolaara 200 jechaa jiru kun olaanalisee wallaggaa. Okay. Akkas taanaan rakkoon qabu isheeyyuu nan eeyyamsiisadha garuu guyyaan kanaaf torbeen lamayyuu hin guutu beekte ani bakka naa xumureera jedhee man taa'ee isa eegaa irraan gammaatti. Kanaafuu akka maal goota beektaa xiqqoo ija abawannoo godhadhuutu shaashii lakki moo shaashii ta'uu baate siraatuma tastakkattanii shishiin kun jira miti dirixilatti yaalaalee naga viidiyoo waraabitu viidiyoo daqiiqaa kan geenye salaam aleekum maadaam mekaanikiseen ana isin jedhi maqaa kee umurii kee. Viidiyoolee hojjedhe ergee fi rabarayyoon paaspoortii koppii naa ergisiin jedhan. Hunda ergee fi viidiyoo isaa sana naaf deebii ergi ani immoo maadaamuun ergee maadaamuun isi filannaan viizaa maadaam duraan mureessi erga adda sii fi ergina viizaan waan biraatti ni footu makaastee si ergina. Sani booda tikkeettii muratta guyyaa bararaa keettisa si galee jiraan nutti immoo eerpoortii si eegna haadha viizaa keessaniif sii kennin. As dhuftee akkanaan biraatan deema nan bada inni ofuma irratti rakkina fidda si galee. No maal jechuudha isatti hin badaan immoo kan na rakkise iyyuu kana miti. Dubreen dhufta eerpoortii si fudhanna obbira si bulchina. Sani booda maadaamii keetti kanaafuu dhaqni viidiyoo sanaa ergi paaspoortii kee daa ergi dursa garuu paaspoortii kee siistama kee ilaalee hidhamee jira oo ta'e wanta hin dandeenye inni sirraa kaasu malee lakki paaspoortii ishii hin hidhamne yoo jedhan